Kabajamoo Pireezidaantii Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa Obbo Sanyii Ida Shulloosee, kabajamtoota Waajjira Muummee Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa irraa dhuftan hundi keessan, kabajamtoota miseensota Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa, akkasuma kabajamtoota abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaa, kabajamtoota keessummoota keenyaa fi waajjiraalee mootummaa caasaa garaagaraa irraa dhuftanii gidduu keenyatti argamtan hunduma keessaniin maqaa koo fi maqaa Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaatiin baga nagaan dhuftan anaa dhufuu isiniin jechuun barbaada. Itti aansuudhaan Waldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa yaa'ii miseensota isaa bakkee garaagaraatti akka gaggeessaa jiru quba qabnaa quba qabduu gaggeessaa jira, gaggeessuudhaafis akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee guyyaa har'aa carraan nu ga'ee kan caasaa godina Shawaa Lixaa magaalaa kanaa guyyaa har'aa amajjii 20 yaa'ii marsaa sadaffaa akka godina Shawaa Lixaatti carraa argannee yaa'ii kana gaggeeffachuu keenyatti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Carraa kanaan namoonni sheerii keessanillee guuttanii miseensa guutuu taatanii gidduu kanatti argamtanii yaa'ii kanarratti argamuu keessanitti gammachuun isinitti dhagahamuu barbaachisaadha. Baga gammaddanis isinii jechuun barbaada. Akkasuma Waldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa qormaatilee adda addaa keessa darbuudhaan injifannoo gurguddaa galteewwan gurguddaa injifannoo gurguddaa argachuudhaan galteewwan gurguddaa irra ga'ee akka jiru kun hedduu kan nu boonsuu fi hamilee kennisiisuu kan nurra jiraatu waan ta'eef ishee kanaan hamilee guddaa isaa nuu kennaafi. Kanaaf dhimmi waldaa keenyaa dhimma walootii, dhimma Oromootii, dhimma Finfinneetii waan ta'eef namni miseensota waldaa kanaa ta'e miti miseensi waldaa kanaa Oromoo kan ta'e tumsaa fi milkaa'insa ce'insa waldaa kanaatiif barbaachisaa ta'e waan argameef lafa jirrutti deeggarsa guddaa haa-goonuuf jechuun barbaada. Egaa jaalalli jibba tokkummaan garaagartummaa dhugaan soba hojiin hiyyummaa ni injifata waan ta'eef yoo tokkoomne yoo wal jaallanne yoo hojjenne diinaa keenya hiyyummaa isa ta'e ni injifanna galma keenyas ni geenya kan jennu imala waldaa kanaa akka milkeessinu isiniin jedha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota Waldaa Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa damee Lixa Shawaa magaalaa Amboo kan taatanii fi naannaa ishee kan taatan akkasumas kabajamtoonniif jaalatamtoonni abbootii gadaa yaamnee an ergan yookaan jalatti kan wal himan an jalatti dheechinu an yaamman yeroo mara kan gaaddisa godhannuuf hamilee guddaa naaf kennaafi agarra. Ayyee kanatti aansuudhaan Waldaan Dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa Waliigalaa yaa'ii isaa haala sagantaa isaatiin gaggeeffachuun isaa ni beekama. Waggaa waggaadhaan miseensota isaa wajjin wal arguun dirqama. Waan ta'eef waggaadhaan damee damee irratti wal agarra. Rifoormiin barana irra jirru immoo rifoormii addaati waan ta'eef akka gaariitti waan deemnuuf baga guyyaa irraa geechan nu saarumsu ofii saarumsus baga geechanii baga siniin geessanii jechuu barbaada. Kanaaf ani baay'ee hin dheeressu gana dheeraa haasofna sa'aatiin amma taayim qusachuun dirqamadha. Maalaqarra sa'aatu qusachuun dirqama. Ishii tana rifoormiidhaan kan fidannee dhufneedha. Yeroo biraa walga'iin keenya akkanatti jalqabee sa'aatiidhaan jalqabee hin beeku. Har'a nuti Finfinnee irraa kaanee as ga'uu kan keenya hunduu halkan ka'eetu hunduu sochiin isaa. Rifoormiin kana fidaa jechaadha. Of haaromsu itti aansitee mana kee haaromsu itti aansitee ollaan akka haaromsu immoo gorsu. Isin ilmaan koodha, obboleewwan koodha, maatii koodha. Kanaaf dursa ani haaromee isin waliinis akka wal haaromsinuun bifa bareedaadhaan deemuu qabna waan ta'eef guyyaa har'aa kana dhufuun keenya waan gurguddaan nu dura danqaname maggaarajaa 50 warra goritoo nurratti dhaabbatee ture. Garasuma laaltanii akka fincoofnee kan jedhus baay'eetu tureyyuu garuu caasan as jiranii fi akkasumas deeggartoonnii fi gargaartonni as jirtan baay'ee kabajamtoonni hooggantoonni mootummaarraas caasaa mootummaarraas ta'e caasoleen keenyas kan taatan hundi keessan galatooma galata guddaa qabdu kun keessan jedhee fudhadha. Kanaaf qormaanni dhufan hundi isaanii karaa ofiitiin dhufan malee karaa keenyan waan dhufneef karaa keenyan immoo salphatanii deemuu waan qabaniif karaa mul'ata dhugaatiin salphatanii deemuu gargaarsa keessaniitiin waan ta'eef waan nu salphisaa bahe hundi isaa salphatee jira. Bakka nuti garaajii galle nuyi garaajii galle isaan garaajiin ture baay'ee
Tokkoon keessan akkana hidhamee mana seera hin jedhina mana sirreessaan galle garaajiin galle sarvis. Konkolaataan tokko ji'a guyyaa 30tti yoo zayitiin hin jijjiiramne konkolaataan sun maal ta'a? Zayitiin isaan gurraacha'aa hin deemu humnatu qabama maal ta'a? Zayitiin keenya jijjiiramuu qaba. Boqonnaa fudhadhee bahe waan ta'eef galatooma baga garaajii galee bahe. Baga garaajii galee bahe. Kanaaf aga danda'ama ta'een qormaata dhufurratti jabaatee cimee ijjannoo isaa cimsatee wajjiniin dhaabbanne taanan yoo gaarummaadhaa wajjin fiigna taanan yoo qormaataa walirraa fiigna taanan adagaa qaba waan ta'eef kanaafuu fuulduraafis ishiin tun injifannoo guddaa iccitiin injifannoo keenya ishee tanaadha. Kanaaf irra deebi'aati rukutaa. Yaa maaliif gamnoomuudha. Of gurguruu exact of gurguruu qabdu maalidhaan hojiidhaan maalidhaan qaroomuudhaan daldaluudhaan herreega hojjechuudhaan ooditiidhaan wal dhaga'uudhaan walii abboomamuudhaan wal ta'uudhaan hangafa dhaga'uudhaan abbootii abboomamuudhaan yaada keenya ifaan ifatti ibsachuudhaan harka rukuttaa waggaa 157 mirga keenya nu sarbisiisee ture. Harka rukuttaan harka rukunnu amma kan qabannu qabanneet harka rukunnu kan qabannu qabanneet harka rukunnu lamaan harka lafa goote oo harka rukuttee gadi deebitutti waan ati lafa goote san culullee gamni fudhatee si jalaa deema oo gadi jettutti waan ati lafa goote sun hin jiru. Kanaafuu lafa goonee harka lamaan hin rukunnu kun ijjannoo fi faajii yookaan immoo biraandii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigala hangaafa hundeeffamaa isaatirraa kaasee yaa'ii waliigalaa hundeeffama irratti guyyaa gaafa 29 ji'a 6/2012 hundeeffama irratti kan mirkanaa'edha waan ta'eef yaa'ii waliigalaa gaafa 13 ji'a 9/2015 barkumeetti waliin agarree jijjiiruun barbaachisaa taanan barkumee irratti galma barkumee boolee irratti wal agarree waliin jijjiirras taanan. Gaafa 13 ji'a 9/2015 fuuldura keenya kana ji'a lamaan kana booda yaa'ii waliigala miseensi hunduu miseensi 15 keenyayyuu wal agarraa jechaadha. Galatooma horaa bulaa isinan jaaladhaan. Dursee kabajamoo obbo Sanyii Ndashoo goota dinagdee abdii dargaggeessa Oromoo abbaa misoomaa abdii uummata Oromoof abbootii qabeenyaa Oromoo jiddu galeessa handhuura Oromiyaa irratti jiru darbee abdii yaadama dinagdeen guddachuu uummata Oromoo handhuura Oromoo irratti jiru dabalatee kabajamaa obbo Sanyii Ndashoo abdii yaadama nageenya uummata Oromoo fi jireenya uummata Itoophiyaa baga nagaan dhuftan baga jiddu galeessa magaalaa Amboo bakka nageenyaa bakka jaalalaa bakka misoomaa dhuftan isiniin jedha. Kanattaansee kabajamtoota hooggantoota muummee koree waldaa kanaa akkasumas miseensa waldaa kanaa guyyaa har'aa baga geessan baga nagaan asitti argamtan. Egaa kana jennee nuti akka magaalaa Ambootti akka nama dhuunfaattis miseensa waldaa kanaati. Waldaan kun waldaa abdii irraa qabnudha. Waldaa abdii irraa qabnu iddoo guddaan nu miti miseensa nama dhuunfaa miti biyya kanaaf saba Oromoof dargaggeessa Oromoof daldalaa Oromoof kan Itoophiyaa dabalatee raayinsa
kan biyyaa jecha East Afrikaa irratti dorgomaa ta'u jennee abdii guddaa irraa qabna ta'aa jira. Waldaa guutuu biyyaatti dorgomaadha. Darbee East Afrikaatti dorgomaa fi Afrikaatti dorgomaa ta'a. Kana kan ta'uu dandeenyu yoo nuti jabaannee utumneedha. Isaan jajaa duwwaa oollee otoo hin ta'in. Hanqina hooggantoota keenyaa itti himnee, hanqina waldaa keenyaa itti himnee, iddoo hanqina qabnu utumnee hamannee otoo hin ta'in. Hamannee otoo hin ta'in. Olii gaddeemnee waan adda addaa hojjennee otoo hin ta'in. Kabajamoo pirezidentii waldaa keenyaa hanqina yoo qabaate ifatti itti himnee, waltajjii irratti ifatti itti qabsoofnee sirreessinee, hanqina yoo hin qabne immoo janyee jabeessinee bukkee dhaabannee ati jabaadha jabaadhu jennee dhiifama naa godhaati. Wal jajuun nutti ulfaata yeroo baay'ee. Wal orma garuu hin janya. Waldaan kun maybe leegaal ta'ee beekamuu dhiisuu danda'a. Akka Itoophiyaatti hoogganuu fi icciitii yoon baase dhiifama. Akka Itoophiyaatti akka biyyaatti waldaa cimaa fi waldoota kaan of jalatti bitee hoogganuuf deemu kana nuti hin janyu, nuti walabaarra. Nuti nama dhuunfaa maqaa balleessina. Kana gochuu dhiifnee waldaa keenya keessatti hanqinni yoo mul'ate hanqina sana waltajjiin qabsoofnee sirreessinee. Ciminni yoo jiraate immoo nuti hin janye taanaan nuti hin jabeessine taanaan namni biraan jabeessu jabeessinee miseensa waldaa keenyaa keessaa cimaa keenya jabeessinee hooggantoota waldaa keenyaa muummee irraa kaasee amma sadarkaa godinaalee magaalotatti gadi bu'u jabeessinee bukkee dhaabannee dogoggorsa isaanii sirreessaa yoo hin deemne waldaa kana ceesuu hin dandeenyu. Kana gooneera yoo taane garuu Itoophiyaa miti teessanii ilaaltu samoon akka guutuu biyyaatti waldaan kun waldaa olaanaadha. Hooggansi waldaa keenya ogaan hooggansa waldaa Itoophiyaa hoogganu ta'a. Sodaan keenya waldaa keenyarraa akka hin buqqaane waldaa keenya gatee waldaa Itoophiyaa bulchaa akka hin hoogganne jedheen gaafachaa ture. Garuu akkas miti waldum keenya jalatti hundi bulti. Waldaan guutuu Itoophiyaa jira. Sun injifannoo guddaadha. Obbo Sanyii kabajamoo pirezidentii waldaa keenya Obbo Sanyii dhuunfaan jibbuu dandeenya. Personal dhuunfaan namummaan jibbuu dandeenya. Sammuu isaa immoo itti fayyadamnee waldaa keenya ceesisnee of ceesifnee biyya keenya ceesuun dirqama keenya. Kanaaf nan abdadha waldaan keenya waldaa Oromiyaa bichaa miti. Waldaa Itoophiyaa ta'aa jira ji'aasitti torbee asitti waa argitu. Hin oolu waggaa tokko waggaa lamaan booda immoo waldaa East Afrikaa irratti hoogganu ta'a. Kana gochuuf dubbii ijoo koottan deebi'a. Kana gochuuf yoo nuti jabaanne yoo nuti cimne keessaayyuu jedduu qaleessi qabsoo Oromoo magaalli Amboo Shawaa Lixaa yoo shoora keenya guddaa taphanneedha achi keessatti. Shoora keenya maal taphannaa? Waldaa keenya waan diigotoon ta'in waan ijaaru yoo goone. Namni yaanni isaa adda addaa yoo gargar taane ana faana yoo wal loltan dhiifama naa godhaa siyaasas fiduu miti. Itti gaafatama paartii badhaadhinaa ta'e. Ani kan hin jaaladhu nama paartii badhaadhinaa deeggaru duwwaa miti. Yaadaan gargar ta'uu danda'a. Sirnaan tarsiimoon biyya kana karaa kana siyaasaan gargar ta'uu dandeenya. Kanaaf jecha nama hin jibbu. An kan hin jibbu nama biyya kanan diiga jedhudha. Aayidolojiin namaa sammuun namaa gargar yaada. An karaa paartii badhaadhinaa biyyi kun misoomti biyyi kun jiraatti saba keenya fayyadan jedha. Ati immoo lakki karaa paartii kanaati yoo ta'e si jibbuu hin qabu. Aniifati. Akkana dhuunfaatti xalaata ta'uu hin qabnu. Karaa nuti deemnu jenne malee nuti lachuu Oromoofi jenne. Nu lachuu saba kanaaf jenne. Kanaaf akka nama dhuunfaatti Shawaa Lixaa keessaa dargaggeessa Shawaa Lixaa keessaa
abbaan qabeenyaa Shawaa Lixaa keessaa kabajamoo pirezidentii keenya yoo hanqina irratti argitanii jibbitan isa sitti hin fidina waldaa kanatti. Toleraansii isin godhannu. Yoo jibbitan ta'e yoo hanqina qabu ta'e koreen keenya koreen Shawaa Lixaa irra jiru miseensa waldaa kanaa hanqina yoo qabaate karaa seera waldaan sun tumateen irratti qabsoofnee sirreeffanna. Sayyuu karaa wallolleen karaa diinii nu galuun miti. Darbeeyyuu sadarkaa muummeetti yoo hanqinni jiraate karaa seera qabeessa qabsoofnee sirreeffanna. Kanaan ala oduu adda addaa mandara keessa oofu, feesbuukii oofu misooma miti diigumsa waan ta'eef kabajamoo miseensa waldaa kanaa maqaa paartii badhaadhina bulchiinsa magaalaa Amboon dabalatee maqaa bulchiinsa magaalaa Amboon dabalatee maqaa koof akka miseensa tokkootti waamicha isin dhiyeessa. Ololan taane ajandaan taane ajandaa diigumsaa walirraa dhaabnuun isiniin jedha. Egaan kana jedhe yoo rakkoon jiraate garuu toorri qabsoo doomuu qabu. Fuuldura kabajamoo pirezidentii waldaa keenyaatti kan hin waadaa isiniin galu akka magaalaa Ambootti hanqinni waldaa kana keessa jira yoo ta'e akka mootummaattis akka paartiitti qabsoofna. Hin jiru yoo ta'e garuu hirra hojjedhee kan isitti himu waldaa kana diiguu kan deemu irratti ejjennoodhaan qabsoofna. Kana waadaan isin bukkee jirra. Isin faan dhaabanna. Hanqina jiru walitti haa himnu. Walaa sirreessinu. Biyya keenya haa misoomsinu. Guyyaa tokko deebinee waliin taphanna. Waldaan kun abdii nuyi mitiif Afrikaa fi East Afrikaa fi waldaan kun miseensa waldaa kanaa miti abdiin inni ta'u. Nurra darbeetu uummata Oromoof dargaggeessa Oromoo abbaa qabeenyaa Oromoof nurra darbee uummata Itoophiyaaf akka amma jirutti nurra darbee East Afrikaa Afrikaaf ta'a waan ta'eef haa jabaannu waan seera baafanne hojiirraa oolchinu walaa deeggarru. Hanqina nu keessa jiru immoo haa furru. Namoota hanqina qaban haa gorfannu haa sirreeffannu ofitti haa qabnu. Rakkoo jiru immoo waltajjii humnee yeroo yeroon haa sirreeffannu haa jabaannu isinin jedha. Galatoomaa ulfaadha. Maqaan koo obbo Nugusee Tashooman jedhama. Miseensa waldaa kanaati. Waldaan kun yaa'ii marsaa sadaffaa yeroo ammaa kana godina Lixa Shawaatti magaalaa Ambootti fi naannoo ishee warra jiranitti gabaasa isaa dhiyeessaa jira jechuudha. Egaa waldaan kun kaayyoon inni qabatee ka'e baay'ee guddaadha. Dargaggoota Oromoo dinagdeedhaan guddisuu fi hojii adda addaa hojjechuudhaaf karoorfatee ka'umsaa waan guddaadha. Miseensa keenyarra maaltu eegama? Wal taanee, wal gorsinee, walitti himnee waan ta'uu qabu gooneetoo waldaa kana galma guddaa qabatee ka'e kana fiixaan bahuudhaaf wal bukkee dhaabbachuu qabna jedha. Miseensa kanaaf dhaamsan inni qabu tokkoffaa burjaajee adda addaatu jira waan ta'eef miseensi kun wal ta'ee wal gorsineet wal bira dhaabbanneet dinagdeedhaan guddachuudhaaf ka'uudhaaf erga kaaneen wal bukkee dhaabbatee deemuu qabna malee wal qeeqaa deemuun barbaachisaa miti jedhee tanan miseensota kanaaf ergaa koo dabarsaa jechuudha. Walqixxummaan miseensa kana wanti inni adda isa godhu tokkoffaa yeroo adda addaa sheeriiwwan yeroo gurguraman nama qabeenya qabu nama kaapitaala guddaa qabutu irratti hirmaata. Kuni garuu xiqqaan jedhu guddaan jedhu hiyyeessan jedhu dureessan jedhu kana wal qixxeessee namni tokko sheerii tokko qofa kan inni bitachuu danda'u. Kun immoo hunda isaa wal qixxeessa waan ta'eef haala kanaan baay'ee gaariidha. Iftoominaa fi hojii guddaadha kan inni hojjechaa jiru waan ta'eef fuuldurattis wal bukkee dhaabbanneet hojii guddaa hojjechuudhaaf waldaa kana bukkee dhaabbannan jedha. Yaadni waliigalaa koo jaalala walii qabaanne iftoomina walii qabaanne wal gorsinee wal bukkee dhaabbannee wal kabajnee dinagdeedhaan guddannee iyyummaa diina keenya iyyummaa kana keessaa bahuudhaaf wal kutannee wal qabannee harka wal qabannee tokkummaadhaan ka'uu qabnan jedha. Maqaan koo Qabbaneessaa Lammaan jedhama. Godina Shawaa Lixaatti damee kanatti koreedha magaalaa Ambootti jechuudha. Yeroo sadaffaadhaaf magaalaa kana keessatti gaggeeffamaa jira. Yeroo lammaffaadha kambaasii kana keessatti kan gaggeeffame yeroo tokkoo fi haayiskuulii yookaan qophaa'ina keessatti gaggeeffame haala bareedaa inni har'a keessumaayyuu baay'ee haala bareedaa fi haala namatti toluun gaggeeffamaa jira. Baay'ee natti toleen jedha. Gara fuulduraatti hojiin karoorfame magaalaa kanatti fakkeenyaaf haalonni garaagaraa haala dhiyeessii irratti illee simmintoon illee dabalataan hojiin ittiin
ijaarsa mana hojjetan baay'ee xiraatiin isaasitti baay'ee dhiphaadha waan ta'eef waldaan keenya kun waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa akka kanarratti hirmaate magaalaa kanarratti hojjetee dargaggoonni kun gara fuulduraatti abdii guddaadhaaniin hojii kana duukaa bu'anii kan jedhu yaada qabaa jechuudha. Akka koreetti nuti waan baay'ee hojjenneerra biqiltuu magariisa illee hojjenneerra dabalataan magaalaa qulqulleessineerra akkasumas hojiin garaagaraa hojiin baay'een hojjetameera. Dabalataan iddoon kuusaa midhaan itti bitamu hojjetameera akkasumas shaaworiin hojjetameera gara fuulduraattis hojiin guddaan hin hojjetama jedhee yaadaa jira yookaan hojiin guddaan hin hojjetama gara fuulduraatti jechuudha. Miseensarraa maaltu eegamu qaba? Miseensarraa kan eegamuu qabu mul'ata kana yookaan waldaa kana bukkee dhaabbatee mul'ata pirezidaantiin keenya fide kana bukkee dhaabbatee cimsee yaadaniin gorsaan hojiirra oolchuu fi fudhachuu ofitti amanamummaadhaan fudhattee hojiirra oolchuutu isarraa eegama. Mufii tokko malee yaada walola garaagaraa isaa laa odeeffamu dhiisee mul'ata waldaan kun qabatee deemu duukaa bu'ee isa duukaa adeemee isa galmaan ga'uutu isarra jira. Sanaan ala galmaan ga'u maaliif walolli yoo baay'ate wanta lolli baay'ate galmaan ga'u waan ta'eef mul'ata kana galmaan ga'uudhaaf hubannaa guddaa pirezidaantiin keenya kennus karaa miidiyaa keenyas karaa feesbuukii keenyas isa darbu sana hubannaa guddaa fudhatanii karaa koree garaagaraa jirus hubannaa sanarra dhaabbatanii yoo ta'e malee galmaan ga'u waan ta'eef hubannaa sanaan deemuu qaba miseensi kuniin jedha. Tokkummaan miseensa kanaa cimuu kan danda'u hubannaa yoo fudhateedha. Akkuma irraa kana hubannaa yoo kennameef hubannaa sanarraa miseensi kun cimuu danda'a yookaan immoo tokkummaan isaa cimee hubannaadha. Irra caalaa hubannaa fi karaadhuma miidiyaa keenyaa miidiyaa caffee kan darbu kana isa sabskiraayisii gochuudhaaniin waan garaagaraa odeeffannoo jiru isarratti yaada jiru wal cimsuudhaaniin kanaan cima malee walolaan hin cimu jechuu barbaadeen dhaamsa walii galaa kominikeeshinii jiruufis pirezidaantii keenyaafis miseensota jiraniifis jabaadhatii mul'ata pirezidaantiin keenya fide kana galmaan ga'uudhaaf jabaadhaa wal faana cimaan jedha eebbifama. Maqaan koo Balaanish Dheeressaan jedhama. Miseensa waldaa kanaati. Jechuun waan amma waldaan kun bu'aa buusaa jiru yeroo ilaallu gabaasa irrattis yeroo dhiyaate jijjiirama guddaa jira isa duraarraa jechuudha. Ani hunda'uma yaadan qabayyuu ture jechuudha jechuun amma wanta laalaan ture keessatti koree jiran keessatti illee dubartoonni ga'ee qabaachuu qabu koree sana keessatti illee jechuudha. Amma waan iddoo dubartiin hin jirre wanti cimuu hin jiru. Dubartii yoo qabatanii deeman dubartiin baay'ee hiddasaa jabeessitee cimsitee deemti waan ta'eef kana keessatti dubartoonni illee ga'ee isaanii raawwachuu akka qaban. Koree keessattis ta'ee sochii jiru keessatti illee dubartoonni cimanii akka hojjechuu qaban. Amma waldaan kun qophaa otoo hin taane miseensaaf amma wanti ibsamee jira waan baay'ee jechuudha. Kan ammoo bukkee dhaabbannee waldaan keenya akka cimuuf tumsa goonee karaa hundumaaniyyuu miseensa baay'ee qabatee jira waan ta'eef lafa jirutti hojjetee cimee bukkee dhaabbachuu qaba. Amma fakkeenyaaf miidiyaadhuma irratti illee feesbuukiidhaan yuutuubiidhaan laayik godhee waldaa kana bukkee dhaabbachuu qabaadha. Miseensa walii galaaf hundiyyuu itti amanee waldaa isaa kanatti amanee bukkee dhaabbatee cimsuu akka qabu. Sagantaan keenya yaa'u akkuma tanaan duras gochaatuma dhufne caasolee hundarrattiyyuu caasaa damee 26 qabna. 26 irrattiyyuu waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa erga hundaa'e waggaa sadaffaa isaati amma gaafa 29 ji'a ja'affaa 2012 kan hundaa'e waggaadhaan yaa'ii gaggeeffata idilee isaa har'a yaa'ii idilee sadaffaa isaa magaalaa Amboo keessatti damee Amboo wajjin gaggeessinee jirra jechaadha. Yuunivarsiitii Amboo kana keessatti waggaa gaggeessinu lammaffaadha. Duraan gara biraatti irratti gaggeessine amma riifoormii irra jirra waggaa lammaffaa keenyatti waggaa lamaan gaggeessitoonni riifoormii ta'u yeroo maraayyuu. Kanaafuu riifoormii godhannee jirra yaa'is gaggeessinee jirra fuulduraatti immoo maal gochuu qabna tarsiimoo hojii maaxa imaamata godhachuu qaba dhaabbanni tokko dhaabbatu waan ta'eef karoora keenyas beeksisaa irratti hojjechuu qabna jechaadha. Yaa'ii darbanirraa wanni adda godhu bulchitoonnis abbootiin gadaatis hin jiru. Anuma barameedha kun wanuma barametu ta'e wanni haaraan hin jiru. Erga waldaanis of keessatti waan qabuuf beekamtii walii laachuun beekamtii addaan kennanii jiru. Miseensonnis akka duraan alaalarraa sodaatamu miti. Miseensonnis miira keessa galan jedhamee sodaatamee tureyyuu miira keessa wanni galamee hin jiru. Bifa gaariidhaan haala ho'aa ta'eetiin mariin gaggeeffamee marii ho'aa san keessatti immoo deebii argatee gaafiin ka'ee mari'atamee tokkummaan walii galamee jaalalaan haala gaarii ta'eetiin
bifa bareedaa ta'eetiin keessummeessinee jirra jechaadha. Kanaafuu fuulduraafis immoo akkamitti gaggeessina kan jedhu immoo ittuma fooyyeffachaa deemna jechaadha. Gargaarumatti ka'umsa irraa numatu leenjifate. Isuma itti deemaa jirru kana nu cimsa malee nadaaji konkolaataa waggaa ooftu nadaajii itti dabalte baay'ee fiiga oo nadaajii hir'isteef suuta sii deema. Kanaafuu nadaajiidhaan nu dabalaa jiru malee yaada haaraa nu nalaqne garuu yaada deemu kan ciccimina isaanii kan ilaalcha isaanii hubannoo isaanii kan walitti ijaarannee tokkummaa dargaggeessa uummata Oromoodha sirriitti babal'isnee deemuun dirqama keenyadha waan ta'eef egaa muuxannoo qabnu hundasaa qabeenya qabnus bajeta qabnus amma sirriitti mimmi'eessinee baasnee duduubatti hin jedhin hundullee jedhin innaas hin hojjenna. Duraanis asitti ijaarsa adda addaa ijaarree jira. Kolleejjiin jira. Akkasumas immoo manni kuusaadhaa jira. Suuqonni jiru, shawaaronni jiru, manni dhaqni xiqqatan waan baay'ee jira waan ta'eef isa san jecha babal'inaan bal'isnee itti deemuu qabna. Bifa kanaan tokkummaa dhumna waan ta'eef dargaggeessa hafanis leenjisnee leenjii keenya fudhannee itti deemna jennee xamanna. Rifoormiidhaan amma kooreen dhufe kun warri tanaan duran waan hin hojjetamne amma hojjechuu waan qaban halaqatanii sagantaa baafatanii karooraan deemuu qabu. Karoora isaaniitis idileedhaan sanbata sanbata eeganii mari'achaa hojiirra oolchuu qabu jecha. Dargaggeessi burjaaja'ina keessaa ba'uu qaba. Yeroo mara feesbuukii hir'isuu qaba. Haga danda'ama ta'een foobii sooshaal miidiyaadhaan hir'isuu qabna. Sirreeffachuu qabna. Sirreessinus immoo aadaa keenya wajjin akka ta'u waamichaan godhaa fi yoo feesbuukii hir'isne hojii jaalanna. Taa'umsa hir'isna waan ta'eef iyyuu hojii jaalachuun dirqama, wal jaalachuun dirqama, wal kabajuun dirqama. Hunduu gahee isaatiin dargaggummaa isaa keessatti waan hojjechuu qabu hunda waan waaqni jaalatu waan namni jaalatu hunda hojjetee darbuudhaaf qofa of qopheessuu kaka'umsa godhachuu qaba. Waamichi inni dabarsus miseensi keenya martuu isaatiiyyuu bakka jirutti miseensummaas kan barbaadu hunduyyuu olaa gahee Horn Afrikaa kolleejjii keessatti hoteela Anaatoolee cinaadha kolleejjiin keenya achi keessatti biiroo waan qabnuuf biiroo keenyatti dhaqanii keessummeeffamuu danda'u mirga qabu waamicha keenyaas waan asitti dhiyeessuu danda'a barbaada galatoomaa horaa bulaa.